Inni Itoophiyaa keessatti argamu ibsa baasee jira. Sababa ijoollonni yookiis immoo uummanni Itoophiyaa keessaa gara biyya Dubaay deebi'ee imalee to'i achi keessatti rakkinoota gurguddaa argaa jiruu fi ibsa baasee jira waan ta'eef viidiyoo kana amma dhumatti dhaggeeffadhaa. Waasaa isinii galuutii danda'a. Utoo viidiyoo dhaggeeffattanii fixin immoo gaaffii hin gaafatinaa isiniin jedha obboloota koo. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaashaniif haa ta'u lafa jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha. Waan isin fayyada jedhu isinii qabadhee dhufeetiin jira waan ta'eef aara kan dhuftanii Noora baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheera. Manni mana keessanidha. Subscribe godhachuudhaanii gara maatii keenyatti dabalama. Akkasuma immoo viidiyoo kana like gochuudhaan share gochuudhaan yaada qabdanillee koomentii jala gochuudhaan jalqabaa na jajjabeessuun keessanii na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Bakka hanqinni jirutti na gorsitanii na sirreessuuti dandeessu isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf wanta isin gargaara wanta isin fayyada jedhu viidiyoo kana qabadhee dhufee jira jechuudha. Yeroo hammaa kanatti namoonni hedduun gara biyyaa galanii biyyarraa yeroo muraasa ta'anii haala jiruuf jireenya qilleensa biyya keenyaa qaala isa sarran kan ka'e gaa'elallee dhaabatanii ijoollee isaanii dhiisanii kan deebi'anii hojii hojjetachuudhaaf dhufantu jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu imbaasiin Itoophiyaa keessaa yeroo biyya Dubaay jechuudha yeroo himaluudha ka'uun namoonni biyya Dubaay keessaa dallala Dubaay keessa ta'anii ijoollee keenya gara Dubaayitti haala mijeessanii fi kafuudhanii maal gochuuti akka qaban warri deemuudhaaf jiran kuni ibsa baasee jira. Ibsi kunis maalinni jechuuti dandeessu jechuudha. Namni tokko biyya Dubaay yookiis immoo Imireetitti deemee hojjetatee of jijjiiruudhaaf dallala irraan deemu sana nama hollaasayyuu hanga kamiyyuu yoo beekeyyuu jechuudha. Wanti inni isarraa eeggamu namni isa oofuudhaa jiru suni jechuudha. Waraqaa eenyummaa yookiis immoo haayidii jiraata yookiis immoo eeyyama qabaatee nama hojii sana hojjetu biyya Dubaay keessatti ta'uuti akka qabu maal gochuu qabaa? Duraan dursee waraqaa sana suura isaa waraqaa eenyummaa isaa sana nama sanarraa fudhachuuti qaba jechuudha. Namni deemu kuni kanan taananii biyya namaa keessatti deemee rakkinni isa qaqqabuuti danda'a. Gaafa rakkinni biyya sana keessatti deemtanii isin qaqqabu karaa seeratiin illee himattanii namni sun hojii isin hin galchu yoo ta'e akkasuma immoo hojii isinitti ulfaatee humna keessanii olillee yoo ta'e isiniif jijjiiru carraa ittiin karaa seerallee gaafattanii sagaleellee isiniif ta'ameeti qabaachuuti dandeessu jechuudha. Maaliif yeroo hammaa kana keessatti ishiidhumti akka kooyyuu mana madaamii keessa hojjettu yeroo har'aa kana keessatti namni hojjannee of jijjiirra otoo hin taane dabqa namaa karaa ittiin walitti qabatanii durooman barbaadu jechuudha. Namni har'a matana jiraachuu malee boruu isaayyuu jechuudha. Namni otoo deemutti kan inni biyya lafaa kanarraayyuu dhabamaa jiru. Garuu inni kun dhala nama sammuu isaa keessa hin teenye waan ta'eef ijoolleen akka kiyyaa jechuudha. Shamarran dhiira kan Dubaay keessa jiru hundumti isaaniiyyuu kan isaan jedhan namni dhufuu barbaadda yoo jiraattan keessan na dubbisa haala isinii mijeessa waan akkasii jedhu. Isaan kun seera mataa isaanii achi keessatti eeyyama qabaatanii otoo hin taane ijoollota keenyarraa maallaqa sassaabbatanii gara sanatti fidanii ijoollota keenya yeroo isaan dhaqanii irpoortii seenan irpoortii keessaa immoo maal godhu viidiyoo waraabbatanii kinoo akkanatti nama fidaa jirra jedhanii tiiktookii onlaayinii gama kanarratti gadi lakkisu malee seera mataa isaanii qaban. Namoonni seera mataa isaanii qabanii seeran jechuudha. Karaa seerri beekuun kan eeyyamsiifatanii hojjetanii parsentii 100 keessaa parsentii 25 kan hin caalledha jechuudha. Kanaaf iyyuu seerri imbaasiin Itoophiyaa baasee namni tokko duraan dursee otoo maallaqa isaa hin kaffalin otoo tikeetti siicitee dhufuu qabde jedhee gara biyya Dubaayitti imaluudha hin ka'in dursa nama isa oofu sana dallaalicha sana waraqaa eenyummaa yookiis immoo ayidii nama sana qabaachuuti qaba irraa fudhatee isa kana baase jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo itti fayyadamaadha isiniin jedha. Waanuma namni deemuu fi waanuma onlaayinii kanarratti argitanii fi namoota garaagaraa jechuudha. Jettanii callistanii biyyoota gara biyyaatti jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollonni baay'ee samoona darbe keessa na gaafachaa turtan jechuudha. Haala nu mijeessi
achi darbina waan akkasiin aan jechaa turtan jechuudha. Obboloota koo ani akkuma keessanii mana madaamii keessa hojjedha waan akkasiin hojjedhu garuu namni nani qabatamaadhaan itti siqu hin jira waan ta'eef isinii baasofsiisuutii nan danda'a jechuudha. Kanaaf nama intaanirraan illee hin deeminaa qarshii ilaaltanii bakka jira miti zim jettanii callistanii onlaayinii irratti isaa viidiyoo gara ijoollee finneerra jedhanii waan gadi lakkisanii fi hin deeminaa isiniin jedha. Imbaasiin Itoophiyaa keessa gaafa rakkinni tokko ijoollee keenyarra ga'ee dallaalaa isa gara Dubaay fuudhee tooyi haidii isaa yoo qabaatan jechuudha waraqaa eenyummaa isaa yoo qabaatanii namni suni ijoollota keenya fuudhanii achi keessatti rakkisanii yoo seeran gaafatamanii yoo bakka haala mijeessineef yoo ta'e gara biyyaatti akka isaan deebifamanii akka adabbiin irratti fudhatamuu kan inni dubbatee jiru isiniin jedha. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo bakka waan isin fayyade jedhee yaadefanii isin biraan ga'uuti yaade isinis immoo akkasuma obboloota keessan biraan ga'aadha. Obboloota keessan dhiiraa jechuudha biyyarraa gara Dubaay fiduu barbaadanii akkasuma immoo ofii keessanillee gara Dubaay dhufu kan barbaadanii akka kanatti itti fayyadamaa yeroo baay'ee namoonni hedduun jechuudha dallaalonni isaan gurguratanii maallaqa isaanii ji'a 6 ji'a 5 ji'a 7 kan hin argannetu jiru jechuudha. Maaliif bilbilallee kan hin fayyadamnetu jiru ijoollonni hedduun kan miidiyaa kanarratti ba'anii too himachuuti hin dandeenye dallaalonni ofii isaaniitti darbanii madaamota isaaniirraa jechuudha ijoolleerraa illee madaamota isaaniirraa kan miindaa ijoollee guurratantu jiru waan ta'eef bakka qabeenya karaa sobaatiin walitti sassaabbatanii isinillee karaa kanaan itti fayyadamaa isinii jechuuti barbaada obboloota koo waan dhaggeeffattanii fi guddaa galatoomadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaannaa tura. Viidiyoo kana immoo sheer laayik gochuu yaada qabdanillee barreessuutii hin dagatinaa. Dogoggorri yoo jiraate immoo na of kalchaa isiniin jedha obboloota koo.